Yooyyaa yooyyaa jirra jirtu bakka jiraatanii har'a geessanii ilmaan Oromoo cufti keessanoyyuu keessattuu miseensonnii fi deeggartoonni waraana bilisummaa Oromoo kan biyya keessaa fi biyya alaa akkam jirtu fayyaa keessanii bakka jiraatanii har'a geessan. Hayyeegaa akkuma beekamu jala bultii fincila diddaa gabrummaallee ga'uutti jirra. Kanaaf gaa ammumaa kaafnee hundi keenyaayyuu irratti haa qophooyinuun dhaamsa keenya jechuudha. Kanaaf fincila diddaa gabrummaa san irratti barattoota wareegaman qeerroo fi qarree kaleessa woboo har'aa kana bira dhaabatanii cimsuun wareegama isaanii san wareegama fincila diddaa gabrummaa san irratti wareegamtoota yaadachuun cinatti waraana bilisummaa Oromoodha diinagdeen jabeessuun akkam barbaachisaa waan ta'eef ammumaa kaafnee irratti haa qophooyinuun dhaamsa keenya. Nutis karaa keenyaan YouTube chaanaala keenya jijjiirree waan jirruuf asii achitti Zakir YouTube channel Voice of the Oromo Nation ka jedhu irratti nu argattanii yeroo gabaabaadhaaf adda bannee turre amma ammoo karaa tamsaasa keenya kallattiitti deebi'uudhaaf yeroo muraasaatu nu hafa. Kanaaf hundi keessanoyyuu like, subscribe, share gootanii akka nu cinaa dhaabattan isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan egaa waa'een Oromoo fi Oromiyaadha haala fedhan keessaayyuu yoo ka jiraatan taate kan nama callisiisuu miti. Kanaaf irraa haa dubbannu, ummata keenyaaf sagalee haa taanu, waraana keenya bira haa dhaabannu. Waraana bilisummaa Oromoo abbaa woboo jechuu kiyya kan hoggansiisaa Jaal Marroo Dirribaatiin hogganamu kana bira haa dhaabannu isiniin jechuu barbaanna. Gama kamiin bira dhaabannaa yoo ka jettan taate akkuma beekamu diinagdeedha. Biyya takka hidhattee loluudhaaf diinagdee isii barbaachisa. Waraanni akkaan murteessaadha. Waraanni sun ammoo nyaatee dhuge matoo isaa ittiin wallaannatee meeshaa ittiin bitatee waan loojistikiidhaaf ta'u ittiin guuttatuudhaaf diinagdee isa barbaachisa. Kanaaf araada adda addaa ka qabnu dhaabnee nyaata duraan guyyatti yeroo 4 yeroo 3 nyaannu yeroo 2tti deebifannee waraana keenya cinaa haa dhaabannuun dhaamsa keenya jechuudha. Kanaaf haalli Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu akkuma sila jee kan nama callisiisuu miti. Haala feete keessaayyuu yoo jiraatte maaliifi haati Oromoo ijjeefamaa jirti, gudeedamaa jirti. Dubartiin Oromoo qacalee lafaa dhufaa jirtu ijjeefamaa, rashanamaa, gudeedamaa jirti. Akkasumas dargaggoon Oromoodhaa qeerroo fi qarreen kaleessa qe'ee abbaa isaanii irratti biyya isaanii keessatti Oromiyaa biyya teenya keessatti ijjeefamaa jirra waanuma keenya irratti. Kanaaf tokko taanee tokkummaadhaan keessaa fi alaan harka wal qabannee cimnee waraana keenya hidhachiifnee inni hidhatuu danda'u hidhatee inni ammoo gumaachuu danda'u gumaachee inni gumaachuu hin dandeenye ammoo gumaacha waraana bilisummaa Oromoo abbaa wobootiif gumaachuu hin dandeenye dirreetti argamuudhaan hidhatuutu irra jira. Maaliif sirna kana inni deeggaree fi inni deeggarin illeen sirni kun ni balleessa. Maaliif sirna afaan qawweetti amanee fi dantaa lubbuu namaarra sirna kaayatee miti aangoo ofii tikfatu malee. Kanaaf ummanni Oromoo dibbee kaabaa dhawamtutti gajafuu fi ragaduu dhiisee kana dhageeffatuu dhiisee waraanni kaabaa nun ilaallatu, ummata Oromoodhaa hin ilaallatu. Dhimma Oromoo fi Oromiyaatii miti. Dhimmi keenya akka sabaatti akka Oromootti wanni nuti irraa dubbatuu qabnu gaaffiin nuti qabnu gaaffii abbaa biyyummaati. Mirga biyya walabaa dhaabatuuti ka gaafataa turrees gaafataa jirruus gaafatuufis itti jirruu jechuudha. Kanaaf waraana keenya bira dhaabannee waraana abbaa woboodhaa cinaa dhaabannee Oromiyaa walabaa ijaaruun hojii keenya kan idileedha nuuf haa ta'u. Kanaanis hundi keenyaayyuu fincila diddaa gabrummaa kan 9 bara 2025 kabajamu kana irratti hoggantoonni waraana bilisummaa Oromootii fi
akkasumas hooggantoonni zoonilee hundaatu dhiyaataniiti waa'ee dhimma fincila diddaa gabrummaa kana irratti barnoota bal'aa kennuudhaaf ta'a.